We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour, knocking them out like nobody thought was possible. We'll soon be roaring back like never before. Victories like few people have ever seen before, from a distance that has never been done before, at levels never seen before, winning bigger than ever before. Ebla torbam kumalamaaf didamii Baha Giddu-galeessaa fi addunyaan guutuun saatii sodaachisaa fi murteessaa kan seenaa dhala namaa ni jijjiiraa jedhamuun eegaa jiru. Qilleensi Har'a baruudaa fi of tuulummaa Pirezidaantii Ameerikaa Tiraampiin ukkaamame dacheen Iraan garuu madaa ishee qabattee onnee sibiilaatiin diddaa ishee labsaa jirti. Deebiin Iraan Tiraampiin akka maraatu godhee jira. Pirezidaantichi aarii daangaa darbeen biyya kanaa halkan tokkotti lafarraa nanaxaa jechuun dhaadate. Tiraamp akkuma dhaadate haleellaa jalqabee jira gaaffii jedhuun balana isaa qabannee jirra. Gaazexaan Biriiteen The Times gabaasaa basaasaa Ameerikaa fi Israa'el irraa argadheera jedhe tokko saaxiluun xiyyeeffannoo addunyaa gara magaalaa kabajamtuu Iraan uumitti naannessee jira. Mujtabaan Kaaminiyii haleellaa gaafa guraandhala 28 sanaan miidhaa irra ga'e dandamachuu dadhabuun siree irratti yaalamaa jira jedha. Dhuguma Mujtabaan siree irra jira, dhimma kana bal'inaan ni madaalla. Gaazexaan Israa'el Yerusaalem Post har'a iccitii sodaachisaa fi haguuggii baasu tokko basaasota Yuukireen irraa argadheera jechuun saaxilee jira. Iccitiin kun Israa'el guyyoota muraasa keessatti akkamitti dukkana bara baraa keessaa akkasiintu kan agarsiisudha. Raashiyaan deeggarsa waraanaa fi teekinooloojii Iraaniif kennuudha darbitee amma kaartaa leellaa isa hunda caalaa murteessaa ta'e qopheessitee harka eegduu warraaqsaa Islaamaa Iraan keessa jirti. Kaartaan kun iddoowwan bu'uuraa enerjii fi ibsaa Israa'el warra lafee dugdaa biyyattii ta'an 55 qulqullinaan adda baasee agarsiisa. Yoo xumuraatti nufaana turtan iccitii kana bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin. Yooyaam ashamar kafuunim kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsram. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Among the most harrowing manifestations of this aggression was the calculated, phased assault on Shajara Tayyib Elementary School in the city of Miidhamee, south. Well, over the weekend, I had the opportunity to visit our troops fighting in Operation Epic Fury. Ebla torbam kumalamaaf didamii Baha Giddu-galeessaa fi addunyaan guutuun saatii sodaachisaa fi murteessaa kan seenaa dhala namaa jijjiiruun eegaa jirti. Qilleensi Har'a baruudaa fi of tuulummaa Pirezidaantii Ameerikaa Tiraampiin ukkaamame dacheen Iraan garuu madaa ishee qabattee onnee sibiilaatiin diddaa ishee labsaa jirti. Osoo Waashingtan saatiin xumuraa geeraa harka kennadhaa jechuun yeroo akeekkachiisaa keessum Iraan dukkana waraanaa kana keessaa ifatti baatiin wixinee nagaa diinaa fuulatti deebisuun madaallii waraanaa kana guutummaatti of harkatti galchitee jirti. Haala dhiphisaan kun kan uumame erga Ameerikaan karaa biyyaa gidduu seentuun Paakistaan wixinee nagaa dhiyeessee boodadha. Ameerikaan isheen bobaa dhabdee ulaa Hormuzitti cufamee hafuurri ishee citee jiru. Atattamaan dhukaasa dhaabaa ulaa Hormuz banaa sana booda guyyaa 15 hanga 20 keessatti asawa nagaa bal'aa goona jechuun kadhaa fi doorsisaa walitti maktee dhiyeessite. Garuu Iraan biyya seenaa kumaatamaa fi gootummaa qabdu kadhaa gowwomsaa kana diduun Iraan ofii isheetiin ulaagaa cimaa qabxiilee 10 of keessaa qabu diinaaf dhiyeessitee jirti. Ulaagaan kun waraana guutummaatti dhaabuun ulaa Hormuz irraa nagaan darbuuf dambii haaraa ishee fudhachuun qoqqobbii dinagdee fi hundaaquu fi baasii miidhaa waraanaa beenyaa kafaluu kan gaafatudha. Iraan nagaa yoo barbaadan ulaagaa keenya fudhadhaa yoo diddan nuti dirree kanarraa hin sarminu jechuun diina ishee manuma isaa keessatti dhiphistee jirti. Deebiin Iraan kun Tiraampiin akka maraatu godhee jira. Pirezidaantichi aarii daangaa darbeen biyya kana halkan tokkotti lafarraa nanaxaa jechuun dhaadate. Tiraamp akeekkachiisaa yeroo dhumaa ka'uun yoo Iraan harka kennachuu baatte riqichi ishee hundi daaraataa buufanni ibsaa ishee hundi ni dho'a ni gubataa lammata hin hojjetu jechuun doorsisaa ji'aan namaa labse. Garuu uummanni fi hooggantoonni Iraan doorsisaa kanaan hin raafamne. Ergaan Tiraamp kun waraana sammuu ta'uu hubachuun Iraan qophii addaa goote. Itti gaafatamaan tikaa fi kutaalee waraanaa Iraan kaasama lambiyaa ibsa baasan Tiraampiin
namicha abjuu sobaatiin machaa'e jechuun tuffate. Ergamaan Iraan dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessa jirus doorsisni Tiraamp kun kallattiin shororkeessummaa labsuu fi yakka waraanaa raawwachuuf karoorsuudha jechuun addunyaatti saaxilee jira. Wanti hundarraa onnee namaa tuqu garuu waamicha Iraan keessatti taasifamedha. Ittaanaan ministeera ispoortii Iraan artistoonni FM atileetonni biyyattii buufataalee ibsaa fi bu'uuraalee misoomaa marsanii gaachana foonii akka uuman waamicha godhee jira. Uummanni Iraan misaayila Ameerikaa dura qullaa dhaabbatee biyya keenya yoo gubdan nuun dura gubaa jechuun kutannoo isaa agarsiisaa jira. Waraanni samiirraa garuu itti fufee jira. Xiyyaaronni Israa'elii fi Ameerikaa bari'aadhaa bu'uuraalee mootummaa Teeraanii fi magaalota biroo irratti boombii roobsanii jiru. Wanta addunyaa ajaa'ibsiisee FM dinaqaaneesse garuu xiyyaaronni Ameerikaa fi Israa'el kunniin dogoggoraan yookaan of wallaaluun mana amantaa Yihuudootaa kanan dhura Teeraan keessa jiru dhoosanii barbadeessuu isaaniiti. Israa'el Yihuudootaa eegna jechuun ofisheetiif mana amantaa Yihuudootaa Iraan keessatti barbadeessuun ishee ufaatii basaasaa fi dhameensa waraanaa isaanii ifa godha. Haa ta'u malee Tiraamp wanta waraqaa irratti yaadee fi dhugaan dirree lolaa irratti isa mudatee samii fi lafaa ta'ee jira. Ufaatiin siyaasaa fi waraanaa isa mudachaa jira. Kanaan dura Iraan salphaatti kuffisna jechuun kan yaade har'a Iraan sibiila cabne taatee isa dhiphisee jirti. Hanga ammaatti loltoonni Ameerikaa 13 dachee kanarratti du'anii jiru. Walumaa galatti har'a Ebla 7 2026 addunyaan sa'aatii akeekkachiisaa Tiraamp sanaa hafuura qabattee eegaa jirti. Tiraamp nan barbadeessa jechaa jira. Iraan ammoo ulaa Hormuz cufnee ulaagaa 10 qabannee asuma jirra kottaa jechuun dhaabbattee jirti. Iraan waraana kana keessatti meeshaan qofaa osoo hin taane obsaan tarsiimoo fi onneedhaan Ameerikaa fi Israa'el madaallee ofii wallaalchistee jirti. Halkanarraa halkan seenaa diigamee ijaaramuuta garuu Iraan dhiigaan illee haa ta'u birmadummaa ishee gonkumaa akka hin gurgurre addunyaatti gochaan mirkaneessaa jirti. Osoo misaayilonni Iraan warri dhorkaa tokko malee samii Israa'el cabsaa jiran handhuura diinaa daaraa gochaa jiranii inni qabatamaan dirree lolaa irratti moomee har'a waraqaa fi oduu sobaatiin injifannoo barbaadaa jira. Gaazexaan Biriiteen The Times gabaasaa basaasaa Ameerikaa fi Israa'el irraa argadheera jedhe tokko saaxiluun xiyyeeffannoo addunyaa gara magaalaa Iraan qumitti naannessee jira. Oduun diinni hafarsaa jiru kun dhugaadhaa fi gootummaa guddaa tokko of keessaa qaba. Akka gabaasichi jedhutti hoogganaan olaanaa Iraan inni haaraan Ayatollah Mujtabaa Kaaminiyii haleellaa diinaa guraandhala 28 raawwatameen madaa ulfaataa madaa'e yeroo ammaa kana magaalaa Qum keessatti of wallaalee siree wal'aansaa irra jira. Diinni Iraan awwaalaa fi masaraa guddichaa maatii Kaaminiitiif Qum keessatti qopheessaa jirti. Mujtabaanis gara dhumaatti deemaa jira jechuun ololaa oofaa jira. Garuu wanti diinni dagate yookaan hubachuu hin barbaanne dhugaa addaa tokkodha. Leenci yeroo madaa'u dadhabaa osoo hin taane dachaa 10 hamaa fi gara jabeessataa. Mee seenaa leenca madaa'e kanaa haa xiinxallu. Mujtabaa Kaaminiyii hoogganaa uffata qulqulluu uffatee masaraa keessa taa'u qofa miti. Haleellaa diinaa sanaan abbaa isaa Alii Kaaminiyii, haadha isaa, haadha manaa isaa ishee jaallatu Zaaraa Daadaadilii fi ilma isaa dhabee jira. Qaamni isaas dhagaa fi sibiila diinaatiin tarsee jira. Inni aarsaa biyyaaf kaffalamu qofa osoo hin taane aarsaa dhiigaa fi maatii kafalee dhiiga isaa qachaa teessoo aangootti ol ba'e. Diinni Mujtabaan hin dubbanne miidiyaatti hin baane jechuun yeroo dhiichisu Iraan garuu dhugaa biraam addunyaatti agarsiifte. Leenci madaa'e holqa Qum keessa ciisu sun sagalee dhageessisuu haadhiisu malee aariin onnee isaa keessaa boba'u Israa'eliin ibiddatti makaa jira. Wanti caalaatti onnee Peentaagoonii fi Tel Aviivin dhiphisee viidiyoo kaleessaa televezyiinii Iraan irratti tamseedha. Viidiyoo kana irratti Mujtabaan Kaaminiyii kutaa ajajaa waraanaa seenee kaartaa wiirtuu niwukilaraa Israa'el diimoonaa ija qaraatiin yeroo xiinxalu mul'ata. Basaasonni warra dhiyaa viidiyoon kun sammuu namtolchee yookaan AI'dhaan kan hojjetamedha. Mujtabaan of wallaalee ciisaa jira jedhanii of jajjabeessuuf tattaafatu. Garuu viidiyoon kun dhugaa haa ta'u AI'dhaan haa hojjetamu ergaan isaa tokko qofa. Iraan ija ishee handhuura niwukilaraa diinaa irra keessee jirti. Diinni Mujtabaan sireerra jira yookaan miilaan dhaabbachaa jira jedhee dhiphachuurraa misaayilii diimoonaa irratti yoom akka dho'u yaadee irriba dhabee jira. Ogeeyyiin siyaasaa warra dhiyaa Mujtabaan yoo of wallaalee Iraan hooggansa dhabdeetti. Eegduu warraaqsaa biyyattii dhuunfatee Mujtabaa akka astaatti fayyadamaa jira jechuun abjootu. Kuni dadhabina isaanii agarsiisa. Iraan biyya nama tokkoon kuftee kaatu miti. Eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraanii fi Mujtabaan qaama tokko dhiiga tokkodha. Dhiigni maatii Kaaminiyii fi dhiigni goototaa eegdota warraaqsaa dirree waraanaa irratti walitti makamee jira. Yoo Mujtabaan madaa'e Qum keessatti obsaa jiraatellee ajajni inni kenne
aariin inni kuusee fi haaloon inni ba'uu barbaadu harka goototaa eegdota warraaqsaa Islaamaatiin seekoondiin raawwatamaa jira. Leenci obsee ciisaa jira. Ilmaan leencaa dirree diinaa duguugaa jiru. Walumaa galatti har'aa Ebla 7 2026 Ameerikaa fi Israa'el oduu sobaa fi ololaan injifannoo argachuuf yeroo fiigan Iraan garuu madaa ishee qabattee dhukaasaa qabatamaatiin addunyaa raasaa jirti. Mujtabaan madaa'uu danda'a garuu madaan isaa dadhabina osoo hin taane bobaa waraana isa xumuraati. Diinni of wallaaleera jedhee yeroo abjatu Iraan qiyaamaa diinaa qopheessitee leenca madaa'ee fi aarii sanaan hoogganamti. Seenaa birmadummaa bara dhiigaan barreessaa jirti. Addunyaan waraana qawwee fi miisaayilaan qofa osoo hin taane odeeffannoo dhokataa fi qindoomina sammuu qaxaleetiin akka mo'amtu har'a ifatti mirkanaa'ee jira. Osoo Peentaagoonii fi Tel Aviv Iraaniin qilleensarraa rukunnee laamsheessinaa jedhanii dhichisanii dukkana duubaan garuu shiraa fi herrega addunyaa garagalchuun kan onnee diinaa bishaan godhutuun xaxamaa jira. Gaazexaan Israa'el Yerusaalem Post har'aa iccitii sodaachisaa fi haguuggii baasu tokko basaasota Yuukireen irraa argadheeraa jedhee saaxilee jira. Iccitiin kun waraanni Baha Giddu-galeessaa kun eessa akka deemaa jiruu fi Israa'el guyyoota muraasa keessatti akkamitti dukkana bara keessaa akka seentu kan agarsiisudha. Dhugaadhaan Tel Aviv hirriba dhorkee Raashiyaan deeggarsa waraanaa fi teeknooloojii Iraaniif kennuurra darbiti. Amma kaartaa leellaa yookaan taargeet liistii isa hunda caalaa xaxamaa fi murteessaa ta'e qopheessitee harka eegduu warraaqsaa Islaamaa Iraan keessa jirti. Kaartaan kun maal of keessaa qaba yoo jettan iddoowwan bu'uuraa enerjii fi ibsaa Israa'el warra lafee dugdaa biyyattii ta'an 55 qulqullinaan adda baasee agarsiisa. Raashiyaan basaasa saatalaayitii ishee isaa ija qaraa fayyadamuun Iraaniif iddoo itti misaayilaa kallattii sirriin furgugistu bakka laafaa diinaa akeektee kennitee jirti. Ogeeyyiin waraanaa Raashiyaa bu'uuraalee enerjii Israa'el kanaa bakka gurguddoo sadiitiin qoodanii Iraaniif dhiyeessan. Sadarkaan inni duraa fi inni guddichi wiirtuuwwan oomishaa ibsaa gurguddoo fi murteessoo ta'anidha. Fakkeenyaaf waajjira oomishaa ibsaa guddicha Israa'el Oromiyaan isa qarqara galaana Meeditiraaniyaa kaaba dhiyaa magaalaa Kaadaraatti argamu akka xiyyeeffannoo jalqabaatiin kaa'anii jiru. Yoo Iraan iddoo kana misaayilaan rukuttee mootummaan neetwoorkii ibsaa biyyattii ni laamsheessa. Sadarkaan inni lammaffaan ammoo wiirtuuwwan enerjii magaalotaa fi industirii gurguddoo keessattuu handhuura Israa'el bakka uummanni fi warshaaleen itti tuulamanidha. Sadarkaan inni sadaffaan bu'uuraalee naannoo kanneen akka buufataalee ibsaa xixiqqoo fi tiraansformeroota warshaalee tajaajilanidha. Iraan tartiiba kanaan gadi buutee yoo diina rukuttee Israa'el guutummaatti duuteetti jechuudha. Garuu iccitii fi herregni inni hunda caalaa Israa'elin qaanessuu fi dhiphisuu maal seetan? Ragaa basaasaa Raashiyaa Iraaniif dabarsite keessatti laafinni Israa'el inni guddichi saaxilamee jira. Awurooppaan yookaan biyyoonni biroo yeroo ibsaan jalaa baduun biyya ollaarraa shiboodhaan ibsaa ergifachuu danda'u. Israa'el garuu akka Raashiyaan ibsiteetti odolaan enerjiitiin Israa'el guutummaatti biyyoota Arabaa warra ishee jibban Masrii, Joordaan, Siiriyaa, Lebaanoosiitiin waan marfamteef yoo ibsaan ishee keessaa rukutamee biyya kamirraayyuu ibsaa liqeeffachuu hin dandeessu. Ergaan Raashiyaan Iraaniif dabarsitee baay'ee ifaa fi qaradha. Israa'el biyya baay'ee laaftuudha. Bu'uura enerjii ishee keessaa qabxiilee murteessoo ta'an muraasa qofa yoo barbadeessitan biyyattiin guutummaatti ni dukkanoofti. Bishaan qulqulluun ni dhaabbata. Hojiin hospitaalaa ni bada. Quunnamtiin waraanaa ni cita. Meeshaaleen suphuuf ulfaatoo ta'an guutummaatti ni caccabu. Mee hubadhaa. Iraan isheen misaayilota fattaa fi korraamshaar qabatti. Sirna ittisaa qilleensaa Israa'el Iron Dome akka killee cabsaa jirtu. Har'a immoo ija Raashiyaatiin golgaa diinaa keessa seentee laafina isaanii argitee jirti. Diinni doolaara biiliyoonaan of tuulu kun hundeen isaa hagam dadhabaa fi mancaa akka ta'e addunyaatti saaxilamaa jira. Neetaanaa'uun Iraaniin nan barbadeessaa jedhee yeroo lallabu Iraan ammoo deeggarsaa obbolummaa gamtaa baatiin diina ishee gara bara dhagaatti deebisuuf furtuurraa quba keessee jirti. Israa'el har'aa ijaa banteetti garuu wanti isheen argitu kana qofa. Guyyoonni dhufan magaalota Israa'el ifaaduutiin osoo hin taane ibsaa misaayilaa Iraaniin ifaniin sana booda garuu dukkana bara keessaa akka seenan ragaan kun ni mirkaneessa. Waraanni kun amma lola idilee osoo hin taane qindoomina sammuu haqaa fi teeknooloojii kan of tuulummaa ziyoonistoota dachiirraa xaa'uuf qophaa'edha. Dhiibbaan Iraanii fi Raashiyaan tokkummaatti ijaaran diina of wallaalaa manuma isaa keessatti awwaaluuf saatii eeggachaa jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii saatii kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti goolabna. Kanneen chaanala YouTube keenya faara taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa.
qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Aga xumura qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.